ummata maal godhaa ibsa dhuftee ibsite malee sarraatanii ati akkamii addisa maal godhaa sirra deemtee ummata maal jala dubbatu reeroon sinii ibsa mana jala maa dubbatu reesin aticha maal kiyaachi hoyni kuma kudha lama keessa jira ammaa'u sila laalee ammayyuu to ati yoom buute akkaawuntii kana kan seente yoom akkaawuntii saatiin barbaade dhagaan jirtu Maarkos saatiin barbaade keessa teena saatiin fedhen keessa teena malee iimeelii sirkaa fudhee maaloo itti galchee koodiin isirra dannaan fudhee keessa seenuu miti amma yoo nasii bee jedhe keessan seenaa dhaqee keessa seenu keeru waan namaan gadde tokko ishee keessaa baasuu hin dandeessaa amma akkasiin hin seenne gochuu dandeessaa ilaal isii keessaa baasuu hin danda'u iimeelee si hin baasu iimeelee si jalaan fuudhu garuu immoo iimeelee si baafnaan keessaa bakkatti nan baasa garuu immoo kan dhiise malee jechuun hin dandeessa turte ati nan danda'a okay so coinin gifting kenname sun eessa dhaqere nagarre harran keessa seene harra guyyaa booda saatii booddeen seene iyyuu keessa jara nama gifting keessa nama biraa jira bar namni giftii baasu nama giftii ni manne dhaggeeffadhu wanni siin na himatte wanni siin maakii irratti himatte tokko faamu birri 5,000 keessaa baafate birri 5,000 riisitii natti ergamee jira birriin 5,000 riyaala ta'e Itoophiyaa ta'e hin barreeffan 5,500 keessaa baafate riisitiin harka jiraa jettee maakiidha. La $100 $100 guyyaatti ba'a. yaa mbaa Dhumaattu dhufe abbaan barbaade baasuu hin danda'u. Oomanii keessatti baasidha oomanii keessatti baamoo. Boleessa keenya yoo kuma 500 nuun eeyyamu Maakiin eeshi amma gaaffii takkan si gaafadha ati akkaawuntii kana duraan ni beekte yeroo hundumaa seenta mitiire yeroon fedhetti nan seenaa. okay thank you level isaanii beektaa dhimmi kun dhimma hannaati kun ilaallata tokko level isaanii eega ture Dhaggeeffadhu gaafa eenyuun isaa 220 wayii seeneera. foolonsaa level isaa har'a guyyaan liiveriin ilaalle jala seenee ilaalle har'a guyyaan seene. Har'a guyyaa yeroon seene viidiyoon majala seenee ilaalle viidiyoon kan wanti hundinuu jala jira kalas viidiyoo tokko irratti waraabeen gad dhiise. so amma kan jedhaa jiranii guyyaa tokko asittiti levelii 16 ture amma levelii meeqa seene levelii 26 seene Saatiin seene wajjiniin jira kunoo laal saatiin seene daqiiqaa amman seene wajjiniin iimeelii irratti fidee gannaa buusa si agarsiisuu hin danda'a. Kunoo tiiktookii kanatti hidhamee jira. Tiiktookiin koo kun tokkoffaadha sun lammaffaadha kanatti hidhamee jira. keeru waan saatii tokko saatii ati seentirran dhaabbatu saatii giftiin kenname hin dabala waan ta'eef garuu giftiin keessa jiru suni leevalii meeqarra ture jalqaba giftiin sun tarii dhaqeetti qaqqabu hunda Ilaalla wallahi ku eni isaan laal jechuullee barii ammana qabaa maaloo qabaa laal. okay sila sun giftii namni maali kana maaliif si gaafate beektaa no antinaani seenaani waa'ee dhaggeeffadhu Mubaarak seenaan mucaan jedhamtu deengada osoo isheen geemii taphachuuf yeroo isheen qophooftu natu wiinii 99 godheefii jette gaaf sana leeveliin ishee 16 ture lakkii waan kana asirratti beektan maal qosa daabboon nattiyyuu baay'ee akka malee haaruu taate maal achee jiran oola leevelii ishee 16 ture kun amma 26 jette guyyaa tokkotti 26 galee kana jechuun ani illee gaaf tokko giiftii kennee leeveliin koo 26 galee naan jette Deencha jaakenne 26 galee akkas 20 wayi galee jette. So kanaafi no in argama hin baanne ma levelii numa ba. keeru Kuna jaatu isheen bar giiftii laattu akkamitti 26 galte giiftii ishee namaa kennitu mana namaa hin deemtu mana namaa hin seentu naaf hin gaaffii qaba ati yeroo akkaawuntii sana qabdu obboleesso giiftii faatti namaa kennitee beektaa duraan duraanisuma akkaawuntii mashee sanaan wallahi yaadadhu jechuun duraan laayiviitti nan seenaa yeroo fa'aa keessa seentu ittiin seenta malee
Xaxxee geema nama qabsiistee giiftii faana namaa kennitee beektaa waan gurguddaa waan akka. hin beeku. Bakka isheen immoo giiftiin kennitu. Ni maallaqa herreegee fi eega geemii taphattee as giiftii kennuu dandeessi. Laayivii irra waan hin jirreef yeroo isin giiftii kennitu arbuu dhiisuu dandeessa si galee. Isheedhaan namni maallaqa Tokko akkasiin jedheen. isheedhaan namni maallaqa herreegee ilaal waan tokkotu jira eenyu. Isheedhaan namni maallaqa kennee fakkeenyaaf gurbicha isiidhaa kenne yoo ilaalte ta'e namni isaa maallaqa kenne mucaan kenne miti mucaan isiidhaa kenne sun. Isheenis akka tana namni maallaqa isheedhaa kenne herreeggatee tarii geemii namaa irratti hidhattee kennitee dabaluu dandeessi. Isheetu beeka akkaawuntii sirriitti. Ani amma gabaabuma. Ilaali waa'ee giiftii sirriitti Mubaarak amma fakkeenyaaf waa takka gabaabumatti dubbii tokko hin barbaadu laa. Yoon fedhe keessaan baasa yoon fedhe keessatti inni isa. Sun wanni nama dakalu tokko hin jiru wanni nama galchu tokko hin jiru. Akkaawuntiin kee miti jettan immoo maallaqa naa fidaa akkaawuntiin kennaafi. Maasalaama. Finga maallaqa meeqa barbaadda? Maallaqa miliyoona tokko naa kennaa gadi ni isa. Miliyoona tokko naa kennaa keessaan. Qarshii eessaa fuudhanii kennuu miti isheenuu gargaarsa barbaaddi. Inni kunis waa'ee qarshii amma isa kana Mubaarak keessan seenin. Waa'ee isa kana keessan seenin. Gimini maallaqaa keessan seenin. Dhimma maallaqaa keessan seenin. Dhimmi kun wanjala kana wanjala tokkummaa mana luban himatan bala. Warri yuu warreen biyyoota waa'eedhuma giiftii Keeruddiin dhaggeeffadhu waa'ee giiftii nama tokkoon hin dubbatin ammaan booda afaan Oromooti kun hallaqe. Qixxee keessa teenye yoo qixxee keessa taa'u wali ilaal yoo naan galte yoo walii naa galte wajjiniin keessa teenye yoo kanan ta'in immoo yoo maallaqa naan kaffalleen keessaan isii darbee yoon barbaade ittiin fayyadama yoon barbaade gubeetan dhiisa. Akkaawuntichi suma amma leevelin isaa 260 akkas gale miti 300 gale. Akkaawuntiin 300 moo maal ilaala keessa? 300 gale. Ani bari yeroo isheen akkaawunti sana yeroo liivii turte akkaawuntii xiqqaa immoo bira keesseetti intina godhaa turte. So isheen kana shakkitee akkaawuntii sana guddisuu barbaadaa turte jechuudha. Maaliif akkaawuntii lamaan? Okay. Akkasi kan Marcos na kan nabula. Maa jechuudha keeru. Mube ilaal yoo keessaan bayinii keessaa bahiif jettan maallaqa naa kenna. Yoo moodhii jettan keessaa baasa rakkoo tokko hin qabu silaa kooti waan ta'edha. Amma bara akkaawuntii miti wanni murteessaan qarshii badee malee bara akkaawuntii. Feetu laal nama meeqatti hin kadhadhee jedhaa jirtu siinii. Keessaa baafachuudhaaf riisitii natti ergitee turte miti jettee maakiini viidiyoon kun waraabamaa oole. Keeruu hin beekuu jette. Keeruutiin kennannee jedhu. Hin beekuu jechuu si sanan qabe laan. Asuma jettiin asofte keessaa hin beeku jechuun afaan Oromooti moo afaan maali? Waggaa meeqatti nu softee hin beeku. Ergaan dhaamu akka dhuunfaatti waan ansii dhaamu qaba asirratti siin dhaamu akka dhuunfaatti ergaan sii dabarsu jiraachuu danda'a akka dhuunfaatti suni waan dubbachuuf gaariin taane ta'uu danda'a siifis nama biraatiifis akka dhuunfaatti waan ansii dabarsu qaba inni dabalataa immoo mucaan kun wanni isin hubachuu qabdan gaafa zilmii leela seentellee irraa deeffachuu danda'a maaliif eenyu bar waan namni booda wadhaba yoo amma nagoomanii booda deebi'ee wadhaba jechuudha akkaawuntiin kun bildumatti dhiitamaa jiraachuu ta'a jechuudha. Qeerroo asaasaa ergataa jira galchitu Mubaarak qeerroo asaasaa ergataa jira. Galchi wallahi qabu mori dara amma qabu. Yaala annan boo ana galchaane. Laala jira qeerroo abaaboo darbatu. Gootaan duwwaan jiraante. Qeerroo darbata abaaboo. Amma nagaa waan buusu. Mubaarak wannan sitti bilaal. Namni hundinuu yeroo dhufe ajandaa qabatee dhufa. Inni dura yeroo dhufe iluu yeroo dura dhufu jedhu awwala mocaadhaan waliin beennu jette. Marcos yeroo dhufu immoo lakkii duraan maallaqa dabarsite maallaqa dabarfamee riisitiin 500 harka seenee jedhe tokko jedhi qabadhu. Marcos yeroo dhufu immoo lakkii kuweenii kennameedhanii leenca shantu kennameedhanii liiveriin dabalamee jira. Amma nan tokko dabalchitu. Ammas immoo kunis waa biraa qabatee dhufa. Angabaabinumatti wannan xumuruu barbaadu yoo keessaa bahiif jettan maallaqa naa kenna. Yookaan immoo maasalaama keessaan baasan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya abo wallahi wanni Oromoota nama ajaa'iba. Maaltu ta'e bannaa intala akkanumatti ni kaasiidha maaltu ta'e. Maal beekna wallahi kun horee dhagaaranus.
Kairu. Ani reefin namni sheer na godheennan seenaa waan irra turellee hin beeku. Ati mucayyoo tanaan arma dura ni TikTokiin olii fayyadamaa turte jechuudha? Wal beekne dura wal beekne. Yoo wal beektan akkanumatti moo? TikTokii isa kana immoo yoo TikTokii waliin fayyadamaa turteete TikTokiin kooti natu baneefu. Natu bane jechuudha. Kooti ilaala akkaawuntiidhuma kana irratti hin banean. Tokkoffaa lammaffaa jedhee jira. Tayyee. Durumayyuu wal beektanii jechuudha. Qaamumaan moo miidiyaa irratti? Laa qaamaan waliin beeknu miidiyaa irratti wal wajjiniin turre malee. Ani Sila bujaani turte Kan beekumti. Ati quban qabdu jechuudha qeerroo. namni Qabsoomii sen jira qabsaa turte boo. Keessattuu- Sammam beeku jettu. namni keessattuu ani gama oromummaatiin natti bu'uudhas sayidanyam ibdinaatum jetaa mi'attiin adaman qabdu ana dheengadda gaafa geemii taphatte baay'ee na aarsite. Fiddee kaateeritti sa'a kanarraa bakka itti deemtu bakka gara deemtu laaladhu jedhee anaa waloon dubbifnu gaafumatti beekte. Ani akka nam tokkootti yoo wanni taate dhiisi isiinuu jireenyi isii harkaa wal'ee jira. Nama jireenya dhabee jiru obboleettii. Aboo natti hin bilbilinaa ka TikTok illee hubantee fi jiraatte dhiisiitiin intala Oromooti haa deemtee riskii fi razzaqamtu irraa gabaabbadhati. Ani akka kiyyatti akka obboleessi tokkootti hin nagaa'e. Ani ofii kiyya argee jira kooyinii irratti akkam teema? Maa nama biraa irratti baafataa turteen birrii. Birrii nama biraa baasaa tureen. Imaan jirtuu sila. Isa gaafattu godhatte. Maal na bilbila kun dhaabo? Intalti Nama biraatti gadi baasifataa turte isa gaafattu bakka inni kaa'e. irraa baafattee haasaa jiraatte raasaa guddaa nama waliin dha'uu kanaan hin machanyim. Elaa Ofii kiyya jetii ata qabri qanuun jawwaala isiin Yookiin irraa baasee kooyinii tiktokiin isiin baasee keessaa fidii qabdu agarsiisuu danda'a. Isinii galee. kooyinii isiin keessaa qabdu laaleen jira. Achi asi yeroo takkaanillee wannaa keessaa baasuu hin danda'amu. Warri giftaroonni warri geemii taphattanii jirtanii yeroo takkaan kooyinii isa hunda keessaa baasuu hin danda'an. Keessaa sharafachuu hin danda'u yoo nama giiftii darbuu taate malee. Ilu gali bakka koonaan bu'a. Qoy. Kanaaf waan fakkaanne haasa'ullee faayidaan qabu. Eessa tuqatama? Nama ani makkaa jira malee dhaqee ilaala bilbila ishee biraa. Tokkoffaa Daayiroo dhagaye. Tokkoffaa maqaan keetti bannaanuu lammeessaatti hin kennin. Sobdee waa'eetii giiftiitiin siimannaan keessumaa balleessi siiruma keessaa balleessi. Wallaa hin kennin. Toba tokko haasofti taate jennaan. Tobaan maqaa isaa haasofti taate jennaan. Giiftii koo keessaa fuudhee Mucaan akkamitti giiftii bari ibboo afaan Oromootiin teessee 500 Itoophiyaa keessaa na jalaa baafatee jette. Maal jechuudha? Akkas taanaan ittuma Maqaa balleessii. Itti kennin. Eenyu keessaa baafate? Hin nagaa baaba. Hin nagaa. Hello, ababaa kennee bi. Hello. Hello galchaa, hello galchaa. Hello ababaa kenn. Ollole nan beeka waan ta'eef keessaa baasee ka'e hin baafne jedhu miti. Isinis utuu birrii hin bahe wanni isin hubachuu qabdan muudii irratti namaa gala. Jalqaba gurra quba kaattee iyyiti jalqaba waa'ee sanaati. Lash gootee kan argootee asii risiitii natti ergeera. Ergee risiitii baasee risiitii natti erge naamin wanti jedhamu kun fakkeenyaaf
Risiitichi inni TikTok irraa baasee itti erge sun maali fakkeenyaaf maal irratti erge risiitii? Abbaa Jabar. Yaa innaa ilaal isa bara utuu risiitii ittiin erginetti mucaanii yookaan risiitiin itti erge waa'ee TikTok kanaa maallaqa irraa baasee fi hin baasee risiituma miti dubbiin barreeffamaa wayii isa faana qabdu yoo jiraate ilaa kunoo maallaqa harkaa fudhatee kan dheettee agarsiisuu dandeessa. Kanaaf inni kan maallaqaa kuni beekaadhuma wal eenyu ta'uu ta'e malee mucaanis waan amma kana waa'ee maallaqaatii gaggabus jechuun amma kana keessaa baafata waan jedhame amma miti utuma immoo keessaa baafata jedhame risiitiin itti ergeetti waan ta'eef kunoo laa uummatan nanaa mucaan keessaa baafatee risiitii kana natti ergee maallaqa kiyya baafatee waa isin naa gumaachin jettee dubbachuu dandeessi. Irra darbitanii isa siin jette assaayitii gootanii irra darbitanii. Qoy geerroo. Keeru qoy. Ilaa isa siin jette irra darbitanii isa mucaa kee afaan keessaa barbaaduun isin ta'u isa kan siis qabuun dirqamaa jechuudha. Maayinire risiitiin sitti ergame sun meerrin waan of danda'a ta'uu qaba yookaan nan balleesse jechuu qabdi yookaan risiitii mucaan karaa inni itti ergeen viidiyoo bantee isin agarsiisuu danda'uudha qabdi. Risiitii qaba utuu isin jettu risiitiin natti ergeera baasee utuu isin jettu mucaadhaan maallaqa baafattee ta'a jechuun dogoggora. Maaliif fidee nama mucaadhaan. Meera risiitiin kee eessaan sitti erge. Ani Oromoo isin kabiraa gaatanii intala tana saa kana dhufaati manuma kiyyaa naa baasa. Minim andeen nagara hin mechenyi. Manuma kiyyaa naa baasa qarallee Oromoo irraan fuudhe saama kana mana kiyyaa naa baasa. Nama jigijigii fi waan gara naa garas dha'uu kana hin barbaadu. Araatana. Yoo baasuu gabbaatee shaaraa Summirga kee ta'uu baate gabbaaftee gattaa akka Oromoo akka kootti summirga kee ta'uu feete gatii yoo feete teessisi mirga keetisu. Normaallo akka kootti akka nama biraatti hin beeku. Normaalidha sun. Akka kootti yoo feete gatii yoo feete teessisi maa gatte jedhee nama dubbatu keessaa tokko miti jechuu barbaadeetan. Wanni isinii galuu qabu uummanni mucattiin kun intala durbaati qeerroo. Keeru atillee mucattiin ilmoo durbaati. Nuunduu obboleettii manaa qabnaa. Akkaawuntii feetu deebisii feetu dhiisii isarratti uummanni waan jedhe jedhu keeru ati giiftii keessa jiru keessaan baafanne taanaan yeroo asii baatee jette ta'us gastii bakka itti si waame ta'us bakka quuftuun jirtutti hidhattee quuftuudhaan wal bukkee teessee ani giiftii tokkollee hin baafanne isa jettu kana nu qofatti asitti himuu osoo hin taane isiidhaan kallattiidhaan walitti taasuftanii wal amansiisuu qabdan. Amma fiduu hin dandeessan isin ammuma fiduu hin dandeessan. Yookaan immoo quuftuu ammuma fiddan malee quuftuun bakka biraa osoo jirtu asitti keeruu qofa giiftii keessaa baaftee. Ammarraa bahuuf hin deemaa jedhaan. Ammarraa bu'ee rafuudhaaf hin deemaa jira. Dubbii gabaabaa silma himeen jira yaada keessan fudhachuudhaaf malee. Sinii galee yoo maallaqa naa kennite keessaa bahu yoo maallaqa naa kennine immoo keessaanis darbadda. Yoo simeenyuudhaatti illee na bira jira akkaawuntiin si wanni isin beekuu qabdan. Yoo iimeela jijjiiruu dhiifte lakkoofsa sana jijjiirte illee keessaa na baasuu hin dandeessu. Yalla nagaa naa bula. Alaafuu faniyaa. Qoy sii wal akkaasaati agoome. Nus ganaa rabnaati biyya tokko keessa irraanii gadi. Namni qooftuu fiduu danda'u hin jiru qooftuu namni fiduu dandeessa qooftuu fidaa. السلام عليكم. Waalaikum salaam. Dubbiin tuni jedhana diraamaadha moo maali maaltu deemu jira gaafa duraattis reyaala 70,000 qabamee bakka wanni sunis argamuu diddee gas boodas geemaa qabamee geemanis galiin guddaan hin galle amma qeeroonis narraa baasaa jira gaafa duraa immoo namni dirqisiisti fe'an jiru akkuma gaafa duraa fuutetti danda'uu qabda gaa'ela takka musulummaa fudhatte dhugaan jiru kanuma gurbaa immoo wanni gaafachuu barbaadu. Yeah. Mm-hmm.
Amma wanni deemamu fuusanuma bartakkuma wanni jechuu barbaadessanii intaloo gaafa duraatti ittiin naggaduuf bakka ishiin hojjetu jirtu irraa baasanii fuudhanii kadhaa barsiisan. Intaloon haara gadduu caffartu gaala ishii tessaat caffaraa turte. Namni fayyaa hin qabne rakkataan kaagabuu bulu kakalee feeltaate hodduun osoo jiru ajandaa godhachuuf fasaamochiin teenya gaffidde malee intaloon na gargaaraan jenne jazaa rabbi isaanii deebisa. Inni Oromoodhaa badeen badu namni Oromoo ganee milkaa'in jiru illeeni. Akkasuma amma haqaa isin Oromoo dabsantu isinitti deebi'aa jira. Abbaan akkaawuntii ofii kireet godhee gisee filatti kan irraa fudhate sun isaan lameen akka jalqaba gaafa namni isaan walitti kennan namni isaan gidduun turre isaanuu kirsan fixachuu danda'an waan irratti wal dhaban isaantu beeka. Kuni manguddummaa waa'ee jaalalaa ta'us isaantu fidhate san. Tammoo waa'ee gargaarsa intaloodhaa jalqabumaa himaa turre himan didduun du'an didduu banaan santu ta'e maleedha. Intaloo ittiin naggaduu fi Oromoon naqqaateet nyaadhamuu diidde Oromoon ammas keezii biraa gabbaasanii intaloo geemarattis milkaa'uu hin dandeenye 70 sun galuu hin dandeenye reaalli 70 jechuudha. Ammas akkaawuntii ishiitiif badee akkaawuntis bitaa fi maallaqa kooyina ishiin guurattillee nama jalaa keessaa fudhate jedhanii nama dhuunfaa tokko maqaa balleessuudhaaf yoo adeeman taate malee maallaqa intaloon keessaa baafattee haga ammatti wanni hin dubbataminiif eega maallaqni keessaa bahee dhume booda nama maqaa balleessuudhaaf karoorri waan tumamina fakkaata kuni. Saniifuu tasgabbaayaa Oromoon naqqaatee jirti ajandaa kijibaatiin asii iyyitanii iyyisiiftanii osoo namni dhugaa qabu harakkataan dhugaadhaa jiru gargaarsisuu diddanii nama fayyaa qabu dubartii akka dhiiratti asha dhiiree mataa jala cinattee kofoo dhiiraa fi maalii kaattee ol gubbaa ragaddu tasafuu cabsitu hunda gaffiddanii akkuma ofii safuu cabsaa turtan safuu cabsisiiftanii ana dhiira dhalaa dhiira of hin jettu waan bakka biratti karaa midilistii maal jettan karaa takkaan dhaga'in fidda nama biyya Arabaa keessatti jechuudha. Warri gaafa duraa mansulummaa fuudhee fudhates dubbiin ishiidhaa fiideet maamma bayaanii fi nama hedduu hunda bultii namaa hunda diiguu geesse jechuudha. Gafuu ni gafuudha ganni ishiidhaa guutumatti gafuudha karaa malee akka malee deemamaa turte duraanuma sirrii miti wanni godhamuu qaba amma booda Oromoon namoonni gargarii warra gaafa duraa ishiin gargaaramuu qabdii lakkiin taloo rakkattuudha dhukkubsattuudha. Wanni sun hundi diraamadha. Arabni ishii qabees hin jiru kijibaa jechuudha. Kijibaa himaa turre diddaniiti amma immoo deemtanii nama dhuunfaa maqaa balleessuudhaaf amma tattaafataa jirtanii. Abbaan akkaawuntii san fudhate akka kajjetti goota jeeti ilaala goota jaarraa kanaati goota jaalalaa goota waamaraati jeeti yaamahu. Badhaasa qabaa onoon jechuun barbaadetti akkaawuntii fuudhes kan maallaqa fudhates maaliif maallaqnis maallaqa Oromooti akkaawuntiinis duraanumaa akkaawuntii ishiitii miti. So hafooloo godhes Oromoodha gooyii guddaan barbaachisu jechuu barbaadetti. Isheen waan balleessite beekti dhaqxee sirreeffattee walii galtee jennaan haala wasaalan karaa ajandaa godhuun ammatti hin barbaachisu jechuu barbaadetti. Akka tana duraa boochanii boochiftanii warri gaafa duraa ittiin naggan naggettanii fiidanii fuutanii bobaa jala kaa'attanis gaafa nagganni galma ga'uu dide amma nurraa fuudhaa narraa adeemtu gaafa duraa faarsaa turtan ana deebitanii arrabsitanii jechuudha. Kun mush maaquulaa miti kun. Ayyee. Tole. Ambar sin jenne warrumti gaafa tiimni waan san keessaa harka qabu guutuun tiima hattuudha munaafiqaa uummata baalagee. Sanin beeku ani kan koo naasaa malee ani kan mataa kootii naasaa kan dhufte ana bira dhuftee miti. Laani kero atis qulqulluu miti keessuma jirta gaafa san mormii godhaa turte waayoo waan dabre yaa waa raanfachuu ji'a caaluun deessaa raanfachuu taate malee atis keessuma turte. Wanni an keessa jiru maal argite mee qabxii takkatti wanni an keessa jiru daa'im kan nama biraa dantaadha hin malakkatin ani mataa kiyya wanni an keessa jiru takkatti banatti himee. Tole dhaggeeffannoo sitti hima gaafa jalqabaa namni maallaqa intaloo idaa irraa kafale sii miti namni maallaqa irraa kafalee liqii irraa fuudhee irraa kafalee maamma bayaanii. Bakka inni geessaa geessuu diddanii na bira malee jettanii aan Oromoo miti jettanii jettanii qabaa ganna dhiisaa jettanii giddiidhaan akkuma nama uleen fuudhati gaafa sanatis
amma immoo gaafa san waan karoorfamee jira jechuudha. Karoorri sun galma ga'uu dinnaan ammaatis maali wanni karoorfame wanni karoorfame 70,000 sanii alatti illee maallaqa hedduutu dubbatamaa ture naggada jechuudha gabaabumatti. Obboleessa kiyya waan hin taane walirraa sa'uun gaarii miti mucayyoo tana biyaansi birriitii yan itti kafalee kiisiitii yaan baase malee walaa 70,000 walaa maalii jedhan kana wanni an irraa beekuun jiru takka jedhe. Lammaffaa ammoo nama waa jechuun dura waan jedhan adda baafatu barbaachisa. Ani mucayyoo booda ofii kiyyaa ajandaa yeroo xalabaa baasan yeroo kaamuu keessa hin jiru akira irratti dhufteeti ofii nabbil bilanii namni nabbil bilee kootu meetii takka kana rakkate naan hin dhufee naan abboon irraa fuutaa naan jiran eenye farakkoon qabu kafalee yuu fuudhamaa rakkistan jedheen hagana hundan beeku tana. Awala faul kaati ammoo eega kas taate haga ammaatu dandeesse dandayi ammas intaloo amma maqaan badee jira namni hundi wanni danda'ullee hin jiru jedhe tokkoffaa yeroo hedduu argee dhaga'ee jira sagalee keellee namni attaak godhee nama waa jechuun dura waan san osoo nayyuu bilbiltee maaloonni akkana ittiin nagaafattee bareeda malee maqaa namaa akkuma argan ol kaasanii haasa'uun ani maqaa kan keetillee amma dura naasonne yoo naase garuu amma booda faa yoo naasan beeku malee amma dura maqaa keetillee naasonne garuu immoo akka jilmatti haasa'e tiimni sun guutuun munaafiqaa jeena naasaa munaafiqummaa keessan intaloo fayyaa qabdu osoo namni fayyaa hin qabne meeqaatam jiru kijibdanii harka walii dhoottanii Oromoo gowwoomsitanii 70,000 adda qooddannaadha. Seerii maaliin sin malee kana? La adab yaa baabaa wanni kijibnu hin jiru. Dabqa kennaan bula wanni kijibu jiru. Walittin darbinaati. Qeerroo maaltu jiru? Urga duratti irraa bareechee naashaa jira argaan jira bara ni jira. Qeerroo ayyee qoyal tokko dhiisee turumbaddu. Dogoggora jalqabaa ka dogoggora jalqabaa ka dogoggore si osoo hin taane Gruppii waan sana keessa jiru fayyaa dogoggore. Maali dogoggorichi namni parsantiin 80 ol ijoolleen mana xalabaatii baddee barraa dalagataa jirti. Ofiifuu iqaamaan qabdu kottuu iqaamaa dalageettanii nama waamuun sirrii miti. Namni har'a reef hin badu ennaa badeen dalagataa. Namni hundinuu rakkatee bada namni itti tolee badu hin jiru. Hundinuu rakkatee bada. Eega rakkatee bade immoo mana dalagaa seensifamee gargaaramee mana dalagaa dalagata malee kottuu iqaamaa dalageef yoo jette parsantii 80 ol ijoolleen bakkee jiru badanii sana hundaa dalaguu gaafata tokko. Inni lammaffaa geemii iqaamaa dalannaa fi geemii taphattu geemii kan iqaamaati jechuun dogoggora maan akka nama tokkotti sappoortii goona akkuma namni kaan taphatutti taphachiifnaa kottaadha malee iqaamaa jechuun ofii warra iqaamaa hin qabne akkamitti iqaamaa dalagaaf ka jedhu nama hunda malee qeerroo akka dhuunfaatti wanta itti dogoggortan jiru kun akka waliigala guruppii sanaati. Siigalee inni dabalataa immoo ati immoo ofitti fuutee laphee baattee fi obbira keessee galata siif galata isin nama galata kaffalu yoo ta'e nama bu'aa guddaa buusee fi maal gochuudha qabda. Attaanii birrii naa kennaa iqaamaan hojjedhaa caalaa dalagaa barbaaddeen beekti achi keessaa ati warraa killeen beekti mana rabaa galchamtee akkuma nama kamuutti dalagattee gad jedhameen dalagatti sirriitti dandeessi ilaa mana madaamii kana dalagadhu osii hin taane immoo qayyaradhu ammoo kan biraa dalagadhuuti yoo iqaamaa sirreeffachuu barbaadde dalagattee sirreeffattaa namoonni akka kee xalabaa rakkatanii badanii ba'anii bakkee dalagatanii birriilee walitti qabatanii waan godhachuudhaan godhatu ilaa habiibti kottuuti bareedduu koo miskiina koo hin bareedda raappiidhuma hidhataa mana madaamii kana galeeti gombas jedheeti hojjetadhu hin dandeessaa hojii jedhamee hojii galfama. Atteessee qeerroon yoo na bira taa'i jabaadhu jedhe guyyaanatti itti gaabbituun dhufa akka ammaa kana miti jechuudha. Si'uma bira teessee ati gaarummaa kee nyaachiftee obaaftee waa tokkoon gaafattu manni keetii ol gadi gabbaye yoo jette itti galiinsii karaarraa ce'aa deemti jechuudha. Amma wanni godhamuu qabu dalagaa galchaatti dalagadhu akka shamarra mana xalabaatii baddee dhaga'i akka nama shamarra mana xalabaatii parsantiin 80 ol dhibba keessaa baddee dhoqqoobsee qamaa coftee madaamii gombos jettee dalagataa jirtu sanatti dalagadhu ijoolleen ofiiyyuu iqaamaan qabdu iqaamaa si hojjechiiftu hin jiru. Giiftiin sii kennamee maqaa iqaamaatiin sii kennamu hin jiru. Namni si dinqisiifatu immoo geemii si taphachiisuu danda'a. Namni si jaallatu giiftii sii kennuu danda'a. Garuu iqaamaan hojjechiifadhaa kun saaksii saamichaati adalagamtu jechuudha. Baarakallaahu fiikum. Bari tokkummaa wanni atitti akkuma jirutti tokkoffaa gaafa geemii illee qaban ani irraan beeku. Ummatuma qabee geemii keenyaa qabanii akkana jedhanii jettee natti himte. Lammaffaa ani mucayyoo tana intala durbaa manaa qaba obboleettiin qaba. Ufii kiyya wallahi oo akka wanni kana iyyitaa irriba kiyyarraan dammaqaa gaafa daa'immanti irriba dhabdee jira. Gorsaa itti kaanarra eege wanni isheen ufii kiyyaayuu mana keessatti miidhamaa jechuudha. Waan namni waan jiru nama dhaga'uu miti dhagaa. Een muluu waatta argee caalkuut
intala Oromooti. Yoo daa'imummaa itti jiraatte mee xiqqoo ishee as argitu geemii naa qaban jettee ergamaa jette mee anaaf hin badin geemii kanallee haa taphattu jechaafan itti cadhise malee mana san keessattuu baay'ee hin danda'e dhugaa dubbatuudhaaf. Akka isii itti iyyitu isinuu laayivii irra teettanii isii irra teettuu argaa jirtan. Daa'ima manaa qaba natti iyyaate akkasitti hin danda'e. Waan fayyadee yookaan wanni isii adda shaayii naan danfistu wanni isii sarraatanyaa manaa qaba wanni isii naagu. Akkati na hubattuuf ammas waan tokko nan hubanne. Qeerrootu geemii qabeef hin jenne quba annamaa bannaame malee qeerrootu geemii qabeef hin jenne akkasitti na hubadhu tolee. Ani akka walii galaatti dhaamsi kun sii galee malee akka qeerroo qofatti miti akkasitti na hubadhu akka walii galaatti jechuu kooti malee qeerroo qofa irratti quba qabee miti akkasitti hubadhu. Amma bar guruupiin maafiyaan nuti feemasiidha jennee bar maafiyaadha sun maafiyaa 120ti warri qaamaa irraa dalannaa xalabaa dhaabbadde kottaa maallaqa kennaa jedhe sun maafiyaa 120ti seeraan gaafatamuu qaba bar dogoggora sun. Sii galee warri ijoollee mana madaamii nuti feemasa saamuu dandeenya jedhee guruupiidha ta'e wal waamu bar ijoollee shawwaduu sii galee namni mana xalabaadha namni baduun bar eega gaafa biyyaa bahuti qeeroo na caala beekta hin bada namni rakkatee kaan shabakaan irraa cufamee kaan nyaata dhabee ijoolleen rakkattee baddi mana xalabaati gaafa baddu birri ittiin baddu ofii kaffalatti hojjettee kaffaltee hin beektaa jechuudha birri ittiin dhattee dhoqqooftee daladdee birri ittiin badde kaffaltee indaganaa hojii seenti innis hin kottuuti hiqaamaa jedhu jettaniif ofii badee bakkee dalagata ofii isaatii cabbaa'ee mana xalabaatti mataan irraa aadamee dhaaramni rukuttee qaamaa madaa'ee ka'ee xalabaa keessaa badee isa sin bakkee fuutanii xalabaa balleessisan jettan ijoolleen qeerroo siin jedhaan jiru jechuudha. Bakkee xaxa bal'aadhaa fuutanii xalabaa balleessin jettan miti haa ta'u garuu ishi. Haa ta'u garuu ijoolleen mataan irraa aadamee rukutamtee nyaata dhoowwatamtee daataan irraa cufamee rakkattee akka itti baddu dhabdee rakkattee birrii 7,000 8,000 baddee birricha hojjattee dafqitee dafqa xuruursitee kaffaltee bakkee dalagalte. Isin namuma wayii bakkee namuma noormaalii jiraatu kottaa iqaamaatti dalannaa. Ofii ijoollee qaamaan qabne waamtu bara ijoollee baddee bakkee dalagattu kottaa birrii 12,000 gaafata birrii 5 lagattu eenyutti ijoollee mana madaamitti eenyuun qaamaan qaban badanii bakkee jiru birrii 5 lagattu kun guruuppii maafiyaa 120ti jechuudha seeraan gaafatamuu qabu utuu seerri jiraate intala geemii taphachiisuun noormaalloo namni kamuu taphata garuu maqaa qaamaa da'oo godhatanii kottaa qaamaa hojjechiifnaaf ijoollee mana madaamii giiftii kennaa kun saamicha maafiyaa 120ti jechuudha sirrii miti waan akkasii namni biraallee fuulduratti of eeggachuu qaba namni gargaaramuu qabu ijoollee biyyaa baatee tikkeetti itti maatii sitti galtee duu jette dhabdutu jirti. Duu dhukkufattee ijoollee dhiiga afaanii funyaaniin baaftu warruma biyyaa baate. Waan ittiin tikkeetti qofa kutattee reenfasii maatiin awwaallatuu fi maatii biratti waan ittiin galtu dhabdetu jirti. Ijoollee maatiin si biyyaa maatii kaansarii dhukkufachiiftu maatii dhukkuboota garaagaraa dhukkufachiiftu rakkattutu jirti. Ijoollee haadhaaf abbaa kaddama ittee biyyaa baatee fayyaa dhabdee biyya namaa keessatti rakkatu jirti. Quufaa butaan taan deemu abbaa arge fiddanii yoo gargaaraa jettanii maafiyaa kana yeroo kamuu jala dhaabbanna dheengaddas isinitti maan ture hunda keessanitti jechuudha. Isinuun milkoomni akka itti saamuu dhuftanitti milkoomni baay'een gammadaa jechuudha. Warri guruupiin maafiyaan ijaaree dhufe sun saamichaa hin milkoomne jechuudha. Ammas waan kana jala dhaabbachuun cimseetti fufa sababni isaan argatanii miti. Ani laafaa wayiin qabu namni kun noormaal waan bakkee jirudha. Namni hundinuu xalabaan badaa rakkatee bada. Namni utuu rakkatiin bade xalabaa keessaa tokko hin jiru. Nama parsantii 100 keessaa 80 birrii isaatiin badee gatii ittiin bade namni irraan kaffalu kan nama kaffale miti. Birrii isaatiin badee harkaa kilooriksii luqqa'ee inni kaan naqee inni qaamaa sirreeffachuu danda'u qaamaa sirreeffatu keessatti riyaala 12,000 barbaachisaa qaamaan riyaala 13,000 barbaachisaa ijoollee mana madaamii kottaa kennaa feemesa hordoftoota qabu. Ani feemesa abbaa fedhe caalu waan ta'e waan akkanaa jala yeroo kamuu nan dhaabba jechuudha. Rakkataan immoo gargaaramuu qaba. Namni mootuu beekuu kenneef akka noormaaliitti utuu hin shawwadamin kennaa fi kennuufii danda'a jechuudha akka noormaalitti geemiinis immoo maqaa qaamaan osoo hin taane sappoortii na godhaa na jajjabeessaa jedhamee taphatamuu danda'a garuuti iqaamaa hojjechiifannaa ijoollee mana madaamii birrii walitti buusaa leenca bitaa garee maafiyaa saamichaan ijaaramte gareen kun baarakallaa ofii kumitti fufaa abbo aareera miira keessa galee yoo waa'ee garee maafiyaa qoy rafuun na bunni
namicha biraa kabaasuuf sanitti ergattee achirratti wal dhaban amma komishina isaanii guuruu deeman malee intaloonis carraashii mukkorattee geemas taphattee namni geema kana gaffites siifan kamaalii fi haadha faaxatii fi ishiidha jala dhaggeeffataa turre waan jettee osoo hin ta'in gurra kiyyaan hin dhaggeeffadhee intaloon waa'ee geematuu quban qabdu namaatu itti kakaase waa'ee geemattillee. So kanaafuu uummatuma maafiyaa kanaattu maafiyaa feemasa fi jettu fasaamochii teenya tanaattu nama dhukkubsate gargaarsisuun isaanitti ba'aadha. Osoo namni dhukkubsate meeqaatam jiru kaleen feeltaate meeqa jira. Hawaan nyaatee buluu dhabee meeqattu jira. Ka biyya arabaa keessa rakkataa jiru meeqa jira. Kana yoo ati gargaarsisaa jettee ati dhayite hundi ishii mana cufattee baddi. Inumaa gaafa Oromoo sagalee yaataa jettee Oromoo sagalee barbaaddu Oromoon tiktaakii kiyyaan irratti gubsiisuu deemti yanii warra badu hundi ishiidha. Amma immoo intaloo maafiyaa mataa jala cirattee akka dhiirattee ashadiiree olii akka dhiirattee ashadiiree Leellee guyyaa kam akka dabarsee ni hima. Yoo guyyaa sadii wal jala dabarsees ni hima. Yoo arra dabarsees ni hima jechuudha. TikTok ሁሉንም ነገር ይናገራል. So achumaan kana waan akkana kana dasin jiru sinigalee waan hin taane jechuudha. Kana keessaan si waliin haaseeti yaa quftu waan hundaa uummata irratti wanti jechuun bareedaa miti. Wallaahi wabillahi በጣም ይደብራል maal jechuudha isa. Hai. Piroomi keessa aankiyya gaafa hatame san kiyya isinitti meeramti guyya eessatti sa'aatii kam wajjin akka seenan ni agarsiisa Google Chrome. Ganama kana subii akka Itoophiyaatti sa'aatii 11dha. Birrii maallaqi seerum sanatti baafamedha. Maallaqi immoo limitii qaba. Fakkeenyaaf anamma anumti ani yeroo baay'ee kan hin baasaa tureyyuu fakkeenyaaf gaafa birriin taneetu guyyaatti anamma 600 ol baasuu hin danda'u. Limitii qaba si galee. Oy amma isin geemaa jiran. Amma dubbiin akkami maaki akkami dubbiin beektaa? Dubbiin feemasii wal godhu na fakkaata nama kanaaf galutti jabaadhaatti fufa. Akkasi. Bakka dubbiin feemasii wal godhuudha. Nuti Oromoon gowwaadha asirraa nama gargaarraa iyyaa oolla dubbiin masan na fakkaata. Na dhageessaa qoftu ati laal wallaahi wabillahi rabbii gaditti jechuudha. Rabbii gaditti nuti rabbii gaditti waan feete osoo taatee jechuudha nuti jalaa hin hafne jechuudha. Anas ta'e asliis ta'e tokko faarratti dhaggeeffadhaa isinitti hima. Wallahi laazim waan barbaadan irraa malee waa'ee femisma waa'ee maalii na ficcisiisi bannaatish. Laa rabbii gaditti asliis ta'e anas ta'e namni qabatee deeme wallaahi rakkoo feete keessaa illee si baasuu dandeenya jechuudha. Osoo Oromoon dura duultuutu rakkoo feete keessaa si ni baasa. Garuu kijiba irratti rabbiin narra gaasin deeggaru si galee. Kanaafuu keessaa walitti haasoineeti si nagarsiista akkamitti waan hunda jechuudha. Ani TikTok irraan fudhadhu fuudhee ilaalu iskiriin riikardi naa gootee waa hundaa ilaallaa jechuudha. Yaa akkas. Kanaafuu amma ani kubbaa ilaalu deemaa nagaan tura guys. Nagatti quuftu yoo gabbaata naa bilbilme akkaawuntii wayii sirraa barbaada. Yoo baate Ayi maakush bakka haa ta'u bakka yoo nama yookaan intani barbaadan immoo nama sana sinii quunnama ishii sibira iyyuu hin jira miti Fuad. Yoo dhugumatti kan hatame ta'e ni baasa. Kila qoy isin jarana nama bakka walumaa galatti akkaawuntiin namatti kenname walumaa galatti. Uummata na dhaggeeffadha. TikTokiin isii namucaan kun osoo haatuu fedhe maal godhaa viidiyoon as ba'a TikTokiin bar maallaqa guddaa keessaa qaba bar obboleeyyan kiyya. TikTokii silaa hattuu ta'e maallaqa keessaa fudhateetuma akkasuma loogaawutu godheetuma bikka itti seenes loogaawutu godhee waa hunda loogaawutu godhee. Baasuu dandeenya fa'a anatti itti qayyadamu. Maaki dhagahimee waa siima dhagahimee takkatti. Hattuun viidiyoon ba'a. Dhagahimee maaki mucaa birrii qara baasuuf kaan beeytaati hin beeytaa miti. Birrii giiftii kennaafii tura mucaa giiftii kennaafii turan kana ka biraattu jira. Geemii dura ka baasuuf mucaan sun amma quuftuun maal jetti mucaa santu mucaa kana kenne iimeela kanaa bane kanaa jetti mucaan sun osoo hatuu barbaade ufuma ofiitii hataa ufuma ofiitii seena malee mucaan sunillee fuudhee mucaa kanatti hin dabarsu birrii kana duraallee isa sii baasaa ture gaafa amma dhiyoo tana wal qabne meetu birriin teetii isaatu isatti dabarseedhaan jiru bara amma isummaan hin isa bakka isin teessutti dabarse
haasawa nama ani ilaala illu na nagee haasawa ijoollee keessa seenuu dadhabeen jira warra balkaawaa maaliif jennaan namni si hime ati feemasiidha si galee ani mee waan ana miidiyaa kanarra boo harkitee ana nama arrabsu harkitee ana ajandaa xixiqqoo jala deemu harkitee hin agarre si galee namni ilmoo nama guddaa ta'e waan hin taane hin dalagu si galee miti amma qaallichi kun osoo maallaqa hatuu barbaade wanti viidiyoon isa baay'isumaadhaan amma osoo hatuu fedhe maallaqa keessaa fudhadheetuman ka'ee deema jechuu dhumattee bar. Ana tutu keessaa nan baastu maanis ol bahee sini madhuu keessaa na baasi keessaa bahee nan didee dhaqee nan immoo akka sadanii ka'u maallaqa iyyuu keessa hin jiru. Deeqaa tokko maallaqa baasee risiita jedhe ol baasi na himinaa. Obsime maallaqa keessaa baasee risiita na erge hin jenne. Inni ofiisaatu keessaa baafate kan maallaqa maal gochuu hin danda'a. Samboo da risiita si erge. Maagi dubbiin makam ta'e beekta walii galatti mucaan quuftuun mucaa kennite yookiin mucaa kaantu kennette quuftu itti kenne birriin hatamnaan dhufte ajandaa godhaa jirta birrii teellee irraa fudhadhu oromoo ajandaan tempilis ankanuma siin jedha wallaa ajandaa godhaa jirta beekan birrii awwala maa akkaawuntii namaa ittiin kenni nama oromoon irraa sii fuutu jecha siin jedha fuutee mucaa kennite deemtee waan oromoon si qarqaare. Baafatu hin dandeenye yeroo sana qeerroodhaan illee dhaabatu na baasi iddoo na baasi kun itti agarsiisee galgalayyuu keessa jira. Quuftu na dhagaye anaaf asliin sii bilbilee asliin na bira ture gisee sanii maal siin jenne maallaqa yoo kabaasu barbaadde asliin maakiin si haa baastu garuu xiqqishoo irratti geemii taphadhu kaayyoo irra si keenya waamee akkasitti haasoyne turree miti waan waliin haasoyne hunda asirra himuun qabu bar laazima. Aslan yoon fakkeenyaafuu ani osoo hin jiru illuun ni jira asliin ni jira maantu amma I don't know mucaan beekamtii jechuun feemasan ta'uu barbaada kara kanaan feemasa ta'uu barbaadeeti siin jeeti. Yeroo jala dubbattan siif hin dawwala bakka agarsiisu fi siif hin dawwalaati achi booddee dhuftee uummataa ibsitaa fi kalas dhiisuu farra.